السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا فجالتم توني هردفتوني برسا رماب. الحمد لله أنا نجاكوت نجاني كي خنجان الله كبجادا بكجرتن مرس نجاو. إيجا دعوتوتن كيا برم سرّا خنا كيستي وانا نسمبرسيسو. أبي فيديو كيسن إديت تينغوتني يوتيوب برت هجسو دندي سنة نسمبرسيس. إيجا دعوتوتن كيا أبليكيشني نما سمبرسيسو دي مكوني أبليكيشني بايه بريدا تهيدا. أبليكيشني يوتيوبروني هندنو اتفايدا من يجود عالم الدنيا داتوني. Viidiyoo edit ittiin gootee yuutuubii irratti ittiin hojjetu jirtudha jechuudha isin gala. Egaa daawwattootan kiyya aappii kanaa chaanaala telegiraam kiyyarraan gad isiniif dhiisa achirraa daawuloodii godhatan jechuudha isin gala. Egaa daawwattootan kiyya aappiin kuni aappii maallaqaan bitamudha jechuudha. Garuu ani firii isaatan chaanaala telegiraam kiyyarratti gad isiniif dhiisa achirraa daawuloodii godhataniiti viidiyoo keessan edit ittiin gootanii yuutuubii keessan ittiin dalagatan jechuudha. Egaa daawwattootan kiyya warroon YouTube channel keenya faarootaa tan baga nagaa handoftan jecha YouTube channel keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification san click itti godhaa achi booda all ka jettu irratti qochuun dagatinadha. Akkasuma barumsan qarraadhaa sin darbee YouTube channel keenya jala seenuudhaan viidiyoo baay'eetu jira waan isin dhibe baradhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya namni baay'een argee akka irraa fayyadamu like share gochuun dagatinadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan sin dabarsa hanga xumura viidiyoo kiyyatan faara turaan hordofaa sin jira. Hayya daawwattootan kiyya appilikeeshiniin kuni kinoo kan asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Akkumaan isiniin jedhee appilikeeshinii kana chaanaala telegiraam kiyyarraan isiniif ka'a. Egaa appilikeeshiniin kuni maqaan isaadha kiniin maaster jedhama. Appilikeeshinii kana pilaastoorii keessaa isin argattu jechuudha. Appilikeeshiniin kuni garuu isa pilaastoorii keessaa daawuloodii godhamu jechuudha nama telegiraam irraa isiniif kaa'u jechuudha. Kan pilaastoorii keessaa daawuloodii godhamu suni watermaarkii ofirraa qaba jechuudha. Watermaarkii maqaa sana irraa balleessuudhaaf maallaqa isin kaffaltii isin gaafate jechuudha isin galee kuni garuu watermaarkii tokkollee hin qabu firiidha jechuudha isin galee viidiyoon isallee fuul HDdha jechuudha. Kanaafuu isa pilaastoorii keessaa daawuloodii godhan akka hin seene jechuudha. Pilaastoorii keessaa daawuloodii akka hin godhan jechuudha. Kan pilaastoorii keessaa sun akkuma isin jedhe kaffaltii yookiin watermaarkii qaba jechuudha. Egaa daawwattootan kiyyaa yeroo appilikeeshinicha chaanaala telegiraam kiyyarraa buufatan jechuudha irratti kilikni gootanii. Egaa achi booda haala kanaan isiniif bana. Yeroo haala kanaan isiniif bane ani duraan viidiyoo waan edit ittiin godhu tureef viidiyoo naaf fide jechuudha. Isiniif waan tokkollee hin fide jechuudha. Isin galee haara waan ta'eef jechuudha isin galee. Amma haalli viidiyoo edit ittiin gootan jechuudha. Fakkii pilaasii kanatti kilikni gootanii. Egaa achi booda haala kanaan filannoo sadii isiniif baase jechuudha. Yeroo haala kanaan filannoo sadii isiniif baase kan awwalaa kun jechuudha 16:9 kuni YouTube irratti viidiyoo edit ittiin godhuuf jechuudha. Warra YouTube irratti hojjetuuf ta'a jechuudha. Ammallee 9:16 kun ammoo warra TikTok irratti viidiyoo edit godhuuf jechuudha isin galee. Ammallee kan sadaffaa kuni 1:1 kuni warra Facebook irratti viidiyoo maxxansuuf. Amma isin viidiyoo YouTube irratti hojjettan edit godhu waan deemu jirtaniifu 16:9 kanarratti kilik gootanii. Egaa achi booda haala kanaan fooldarii keessan yookiin galarii keessan keessa hin gashaa achi booda wanti gochuu qabdan jechuudha. Storage kan irratti kilik gootanii. Ammallee haala kanaan isiniif fida irratti kilik gootan ammalleedha. Egaa yeroo viidiyoo edit godhuu barbaadan irra geessan irratti kilikni gootanii. Achi booda haala kanaan viidiyoo keessan as keessa isiniif gashaa. Yeroo haala kanaan viidiyoo keessan as keessa isiniif gashee asitti jechuudha kan viidiyoo keessan edit gootan jechuudha. Bakka bad irraa murtanii bakka tole immoo walitti qaxxaltanii asirratti jechuudha appilikeeshinii kana keessatti jechuudha haalli edit itti gootanii achi booda save gootanii YouTube irratti viidiyoo san feetan jechuudha isin galee. Achi booda yeroo as keessatti edit gootanii raawwattanii xumurtan jechuudha. Asirratti jechuudha fakkiin xiyyaa jechuudha fakkiin tanarratti kilik gootanii. Achi booda haala kanaan asirratti kilik gootanii viidiyoo suni save isiniif ta'uu eegalaa jechuudha. Isin galee. Amma garuu ani save godhuu hin barbaadu isin haala kanaan save gootanii jechuudha. Egaa daawwattootan kiyya appilikeeshiniin kun waa baay'ee of keessaa qaba. Appilikeeshinii kana paartiidhaan yoo isin barsiise malee viidiyoon isinitti dhiyaata jechuudha isin galee. Haala viidiyoo itti irraa muran, haala itti qaxxalan, haala wanta adda addaa fayyadamanii yaa'anii viidiyoo kana bifa pirofeshinaala ta'een edit itti godhan paartiidhaan isin barsiisa. Har'aaf garuu appilikeeshinicha daawuloodii godhadhaadha. Isinilleen hanga dandeessan keessa deemaatii waan isaadha baraadha.
paartii lammaffadha hangaan isiniif dhiyeessu barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa subscribe gootanii maatii keenya ta'uun dagatinadha barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii nu jajjabeessuun dagatinadha barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma